دفتري جلا قد دني يزور تسي كده ما كبابو ما وني كان جال جا قاعد اي نما تكرار رتا إن دنا دابتو ومن كما دابتو دفع دفع كندي ساسين كاديسا كما دابتو كم بعد تكاون يا إنك ما قال سدي ما كبابو ويا روغا بويا سامبونتي تيا كم جرتا كم أيوة جمّد استريا كنا بيجوتشوم أيه betam gochas jirra berne kama malgona sirna simanna fa kanarrat manni ke nyaballina le madu jira dev kara kamara na tada asiri na tadina khara kanarra inda tadina malifi adura na tade suwachin haso khara kamara ko mai ke din inda jawacho inda ke अच्छा कमत बरा कुनिल नु कमत बरा khara kamara ko walla gawundalli nyobe tokkumma kanne jenne innati sirbene fayda istamu kada walla gawunni kama tokko hada bachu kanna walla kesa na hajar badale tishole kamare tishole ara kamunda samana ratti naga bicara akan hero hai aha arif no mate arifira mata ka aka asfida hey mai koi naga magala na adru bana bangada adikasa ajan yero ka baba ranji ban nerodan yero bakina no ranji ta kaswata wande Karalada bangada gara no kota azdarba bodin gada gara gadisat inna characho gadisa आज गमने कोना में माल जोल जोलनी ता गदा गा खरा बासा खोता सिन खोता माल हमारी गमने खोता में खोता मास्टर अच्छा करा निंदा Alex indenne baki Ayana indenne para besma sita kara eh kara eh taka kara wala ke pala jo mata wajala wala ke pala apa amada devgura ish take fada abangada asasu wajin tasise pasine pisa sanagoda tumo saganta kamna tokko lama simbek sumnawanto tasgabbidan tagefanna kana horina no kana rati ko akas walira hika walla gefanna yaada tokko qalbi tokko tasgabbomne dame zalalem asitti si barbanna ish amma gagagonu gammanni raba gammadan baga gammadan iga dangalura lubbudura rabbinu wajira baga gammadan baga mutagan janar gitan baga gammadan baga gamman akkuma kanatin waaqa gooftaan ko fiixaan nu baase gara fuulduraatti nageenya biyya keenya haa buusu biyya keenya biyya nagaa haa taatu biyya keenya biyya gammachuu haa taatu biyya keenya biyya leellistuu haa taatu oromoon haa mo'u jettee an oromoo kan taate yaade aamu oromoon fayyaata waliin sokormata waayaa bidowata addoolee gabbaata bonagala lalisa leenca walileta keessara ooleta fayyaata iji keessan gammachuu wal argine gammada gadaan kuufa gadaan gabbina horaa bulaa kanatti haasee mucaan koo yaada isiniif kenna yaadeef gammachuu akka dibattan godha
Kanattaan sun immoo haasaa isaa keessaa karaa qeerroo sanyii biqilaa waan dhiyaatu kanaan dhaggeeffanna. Har'a uummanni keenyaaf qeerroon keenya kan wal geenye bakka kanatti sirna simannaa qeerroo qabsaa obbo dargaggoo Oromticha Dassaaloo Abaataatidha. Kana keessatti kabajamtoota wareegamtoota keenya, kabajamtoota qeerroo keenya, kabajamtoota qeerroo keenyaaf, kabajamtoota keessummoota keenya hundaaf kabajamoo mootummaa keenya, mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin qabsoon har'a jalqabame kun sirna kana fideera jechuudha. Kanaaf qeerroon keenya qabsoo amma jalqabne kana boorus ta'e har'a faayidaa dhuunfaa yookiin qomoos yookiin gandaan wal qooduu dhiisnee tokkummaa keenya cima kanaaf waa'ee biyya keenyaaf qabsaa'uu danda'uu qabna jechuudha. Waardiyaan nageenya poolisii yookiin foollee yookiin milishaa miti. Waardiyaan uummata keenya har'as ta'e boorus qeerroo keenyaaf uummata keenyadha. Kana barree barataanis, barsiisaanis, beekaanis, qote bulaanis waardiyummaa nageenya keenya irratti boorus har'as tokko taanee hin hojjennu. Akkasuma manneen hojii mootummaa keessatti kiraa saabsaabdummaa, malaammaltummaa, loogummaa, aantummaatiin warreen hojjetan irratti immoo tokkummaatiin ni qabsoofna jechuudha. Sadarkaa aanaa keenya naannoo keenya irrattis ta'e mootummaa biyya keenya irrattis. Dabalataan haaromsi federaalirraa hanga mootummaa naannoo Oromiyaatti dhufe sadarkaa aanaa keenya irratti cinaacha wal jijjiiruu malee haaromsi gara fagoon hin gaggeeffamne jechuudhaan uummanni keenyaaf qeerroon keenya komii bal'aa kaachisaa jira. Kanarratti qeerroon keenyas ta'e uummanni keenya qabsaa'onni keenya maaliif qabsaa'an kan jedhu hubannee boorus har'as qabsoon keenya itti fufa jechuudha. Kanaadhaan farreen nageenyaa kan ta'anii gochaa Oromoon bilisummaa fide qabsaa'ee fide kana faalleessuudhaaf kan adeeman hedduutu jira. Kana immoo adda baafachuudhaan barattoonni keenya bara baay'ee qabsoo fi dhiibbaa adda addaa humnoota adda addaatiin irratti gaggeeffamee jira. Barataan keenya tasgabbiidhaan barsiisaa isaa hubatee qormaata bara 2010 kanarratti bifa gaariitiin of qopheessee kaayyoof galmi keenya barumsa malee hin jiru. Jijjiiramni barumsa malee hin jiru. Har'as taanaan boorus qeerroon hin baranne jijjiirama hin fidu. Beekuu danda'uu qabna jechaadha. Akka kottistee akka uummata Oromootti jechaadha. Kanaaf barumsa keessanitti jabaadhaa. Kan qabsaa'uu dandeenyu yoo baranne seenaan Oromoo eessaa garamitti dhufe kan jedhu yoo beekne qofadha jechaadha. Kanaafuu asuma irratti hin gabaabsa. Kanattaan sun sagantaa jiru isin beeksisuu jechaadha. Tole galatoomaa. Kanattaan sun qabsaa'ichi uummata isaaf dararamaa ture yeroo inni itti yaada isaa ibsu ta'a jechuudha. Hayyee kabajamoo abbootii gadaa, kabajamoo gucaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroodhaaf qarree. Kabajamtoota haawwaniif abbootii, kabajamtoota riqicha qabsoo bilisummaa Oromoo barsiisotootaa fi barattoota keenya. Maatiiwwan qabsaa jaallatamoo maraaf. Waamara dura guyyaan kun guyyaa sirna kabaja ayyaana awwaalcha sodaa roorroo fi waliif birmannaa marroo haaraa ta'uu isaa wal yaadachiisaan baga lubbuun jiraannee jaawwala garrii jechuun barbaada. Egaan osoo biqiltuun sabboonummaa keenyaa margaa dabaloo kookoo abbaa macaa kabbadaa hulluuqaa fi gootawwan kaaniin dabalatee dhamaatii qabsaa'ota keenyaan kan hin geenye ta'eeti. Osoo dhiigni ol guddattoota keenyaa kanneen akka Girmaa Taakkalaa Galataa fi Yohaannis Qanaatee Soorii qe'ee abbaa isaanii irratti duumessa gootummaan jigee sodaa nurraa dhiqee kaayyoof wareegamuun kabaja barabaraa ta'uu nu hin mul'isne ta'eeti. Lolaan birmamuu ulee falmattoota mirga kaleessarraa bu'e sun
osoo har'a nuyi keessaa hin dhikkifanne ta'e hidhamuun dararamuu fi gidirfamuun jaallawwan keenya sollallan kaleessa falmattoota mirga gameeyyii har'aa kanneen akka Abonkeet Balaa Dinqaa, Tolaa Mokonnon Yaadataa, Badhaasaa Guyyoo Soorii, Dhaabaa Jaalataa Gilee, Kaffaalee Ayyaanaa, Biraanuu Abdiisaa Rajee, Malkaamuu Balaa Ayyaanaa, Dastaa Toleeraa, Taamiruu Abbaatu Xaalboo fi jaallan 11 irratti raawwatame saniif firaan osoo hin hafiin kan galfatan oodamuun isaanii fi maatiin isaanii hin aarsineen ta'e silaa har'i guyyoota kamisaa darban irraa guyyoota addaa hin ta'u ture. Egaan carraaqqiin qabsoo fi wareegamni hanga aarsaa lubbuu kaffaluu taasifame sunii fi kun ulfina sabboonummaa keenyaaf ta'uu isaa walitti qabaan keessan har'a kanutu mirkaneessa. Dhugaa dubbachuuf taanaan kabajaan kun anaaf osoo hin taane gootota Oromiyaa guutuu keessatti Oromoo keenya Oromummaan jiraachisuuf jecha harka qullaa mataa irra kaawwatanii barruu nageenyaa nagaadhaaf akka bal'isanitti rasaasni diinaa onnee isaanii keessaa baasee kumaatamaaf mala. Egaa dhugaadha kabajni kun kan malu isaanii fi gadamee haadha isaan deesseefi. Qeerroo marsaan qabsoo amma irra geenye kun isa miiraa fi jetteedhaan gaggeeffamu osoo hin taane inumaayyuu kan beekumsaa fi hubannoo cimaa barbaadu ta'uu isaa isin caalaa qaamni hubatu hin jiru. Yeroon ammaa kun si'a duubaan quba walitti qabnu osoo hin taaniin kan fuulduraan quba wal qabaannee dammaqinaan fuula duratti tarkaanfatan ta'uun yaadatamus wayyaadha. Madda odeeffannoo haqa qabaachuun odeeffannoo argame irratti waliin mari'atanii mirkaneeffachaa qaaceffachuun caalaatti filatamaadha. Sabni keenya akka walootti tarsiimoo magoo diinonni isaa irratti xaaxaniif bara dheeraadhaaf dirree dinagdee wayyaan hin horatamuu maluu irraa dhiibamaa turuu isaanii dhugaa aduun ibsedha. Kanaafuu hiyyumni dhalaa badhaadhina waan hin taaneef lagatamuu qaba. Kanaafis dawaa waaraan kutannoo fi haqaan cimanii hojii beekumsaan masakame hojjechuu malee manna waaqa irraa gadoo miti. Barattoota akkuma gootni keenya beekamaan Jeneraal Taaddasaa Birruu beekumsi bilisa nama baasa. Sammuu barateetis mirga ofii falmata jedhu san Oromiyaa biyya keenya galaana hayyoota qareeyyii hedduu taatus mee asuma gandoota asumatti dhiyoo jiran kana keessaan gootota barnoota beekumsaa fi dandeettii isaanii hanga wiirtuu qorannoo hawaasa Ameerikaa naasaa keessatti bakka furtuutti hoogganuu irra gahan kanneen akka Dr. Injiinar Fayyeeraa Aagaa Hirphaa, yuunivarsiitota biyya keenyaa keessatti kanneen sadarkaa barnoota olaanaa irra gahan immoo kanneen akka Dr. Qanaatee Warquu Taabor, Dr. Guutamaa Jiraa Teessoo, Dr. Wajjirraa Simaa Dheeressaa, Dr. Asabaa Oljirraa Galataa, Dr. Getaachoo yookaan Jotaa Galataa Irranaa fi kanneen hafan biroonis akka fakkiiwwan milkaa'inaatti faana ta'uudhaan itti fufsiisuun burqaa beekumsaa mirkaneessuun barbaachisaadha. Yoo tokkummaa qabaanne gaara guddicha Kiiloomanjaaroo dhiibnee bishaan garba guddicha Atilaantikii waraabne fixuu akka hin dandeenyu beekuun barbaachisaadha. Dhuma irrattis maatiiwwan wareegamtootaa fi hidhamtoota siyaasaa kanneen yeroo garaagaraa hundaaf maatii obbo Dassaaluu Abaataa dabalatee kutannoo fi cimina isin qabsoo diddaa gabrummaaf taasisamutti sora dabaluudhaaf akkasumas qabsoo fi qabsaa'ota jajjabeessuuf taasisaa turtanii fi ammas itti jirtan dinqisiifannaa fi kabaja guddaa ani isiniif qabu onnee koo guutuudhaani. Waaqni tokkummaa akka nuu kennu gadaan isin haa eebbisu gadaan kan milbaanaa ulfaataa horaa bulaa deemanaa. Tole kanaaf taasisaan ibsa ejjennoo karaa qeerroo damee Zalaalem nageenya. Ibsa ejjennoo qeerroo aanaan kiiramuu qabu isinittiin beeksisaa jechuudha. Inni tokkoffaani haaromsi gararraa irraa eegalee aanaa hanga gandaatti raawwatee akka mul'atu tokkummaan inni qabsoofna. Inni lammaffaani gochaawwan farra dimookiraasii, loogummaa, malaammaltummaa, kiraa sassaabdummaa, qoodinsa lagaa sanyii amantiin gaggeeffamuu irratti ni qabsoofna. Inni sadaffaani hattoota karaa hin malleen dhamaatii fi dadhabbii tokko malee duuramuudhaaf of qopheessan manneen mootummaa keessatti hanga da'oo godhachuudhaan aangoo da'oo godhachuudhaan baajata misooma uummataaf ramadame kan akka daandii, bishaan qulqulluu, ibsaa, meeshaalee bu'uuraa kanneen akka zayitaa fi sukkaara tajaajila haqaa fi saffisaa kennuu dhiisanii faayidaa isaanii
giddugaleessa godhatanii manneen mootummaa alatti qaama kaamiyyuu jireenya qabeenya uummata keenyaa irratti hundeeffate irratti hadheeffannee ni qabsoofna. Inni arfaffaan warreen lubbuun wareegamtoota keenya akka darbuuf haala mijeessaa turan. Qeerroon keenya jijjiirama amma fide kanaan akka badiitti ilaalanii basaasaa turanii fi paartilee dorgomtootaa kanneen bakka bu'an fakkaatanii uummata keenya irratti hojjechaa faayidaa mataa isaanii fi dhaabbachaa kan turaniif akka hojii gaariitti ilaalamee fi aangoon kan kennameef warri kennan irratti hadheeffannee ni qabsoofna. Walumaa galatti qeerroonii fi uummanni aanaa kiiramuu qabxiiwwan ibsa ejjennoo tokko amma furiitti ibsamee fi hojimaataawwan badoo kan biroo akka biyyaa fi aanaa keenyatti mul'atan irratti kutannoodhaan ni qabsoofna. Kanatti sun immoo sagantaa nuti qabnu eebbaan akkuma nu jalqabame abbaan gadaa eebbaan nu raawwata. Inni itti aanu immoo qabsaan gara maatii isaatti geeffamaadha. Egaa isin eebbifnaa eebbi kun eebba gammachuuti jaateedhaaf ani waa tokkoon isinitti maduraatuun eebbin eebbisi. Kaleessa gaafa dafinuu amma salkaan keessa amma isaati jaatti xaqilaa ministeerii keenya wajjin kan durli inni hin beekne mana isaa keessa leteen kaleessa dagargala mana kootti galee Abiyyi Ahmed Dr. Abiyyi Ahmed harkasaa dhunganneedha. Mana dura Oromoo manni kan lettanii beektu jennaan lennee hin beeknu hara maaliin lette xaqilaa ministeerii hundumti kan xaqilaa ministeerii jedhee mana sana keessa lennee affeeramnee baaneerra. Kanus gammachuu Oromooti gammada. Ofolaa dagaagaa mootummaan harka keessan haa galu galee rammas harka keessan haa galu diinni keenya haa kufu nu keessa fakkaatee nu keessa deemee nu basaasu nu keessa haa ba'u jireenyi keessan immoo tokkummaa haa galaleessu Oromoon haa laleessu fayyaa ta'a ofolaa eddee gaarii oolaa eddee gaarii bulaa akkuma mucaanu keessa buusetti barumsa keessan han barumsa kan guddaa sana baasee jara kana deenu qabsiise barumsa keessan akka jabaata rabbi isin haa godhu sokorata lafa buusaa duumessata waa kaffisa biyyi keessu kun biyya keessan keessan haa ta'u ofola horaa bulaa gadaan kufa gadaan gabbin. Eebbaa ta'u annakaan sibbishee nagaan sinaa oolchu jaalala sinii faalaatu hirreen keenya tokkummaatiin haa jiraatu amma gooftaan qoqqabsuun keenya fiixaan nuuf haa ba'u jireenya gaarii addunyaa gara sinii faalaatu jireenya sinii haa kennu adda Oromoo haa lalisu dimbaree Oromoo haa jabaatu amma yaaddu talaata kee soolii caamma kee ta'e nu jalatti haaftu jireenya gaarii sinii faalaatu amma guddaan keenya haa raagu xinnaan keenya haa guddatu amma qeerroonni iddoo lafa kanaa iddoo mootummaa kana akka dhalta sinaa godhu qabeenya mootummaa kana harka keenyatti nuuf harka nama akka hin galle waaqayyo nuuf haa godhu jireenya gaarii nuuf haa laatu nagaan kee keessanis sinaa gahu akka kee dhuftaniin. Oromoo nagaan jiraadhaa eebbisin haa qabatu guddadhaa waaqakaa fagaadhaa qilleensi hin sochoosin hawaasni hin qaqqabin kan jenne haa ta'u kan wallaalle waaqtitti nuuf haa guutu gisee keenya gisee nagaa rabbi nuuf haa godhu gisee baanaan dhaabannaan hin yaaddone rabbi nuuf haa godhu dhala rabbi nuuf haa baasu sababa wal keenya kan fireensaa salaaqii ta'u rabbi haa godhu waliin nagaa waliif nagaa rabbi nu haa taasisu karaa maltuun warra cufamee haa bulu ija namaa kana qoraatti rabbitti haa godhu rabbi nurraa cufu kan guddina ijoollee keenya dagaaga ishee nu jalaa cufu haa cufamu lama lafa qabadha dagaaga baraa ta'a bushaa ta'a bultiin sinaa barbaadu bulaa namaa hundumaa kan bulchitaa rabbi sinaa taasisu. Kanatti sun immoo qabsaa'aan gara maatii isaatti geeffamaadha. Sagantaan keenya kan mara irraa hawwataa. Naannoo waan isinitti himnu mucaa dhunganna jettanii mucaan karaatii dhufe jaateedhaaf mucaan dadhabsiisinaa hundumti keessan akkuma jedhu geessinee galannee abbaan dandeessan deessanii